Jirra jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan babbareeddoowwan kan shamaraa kan dhiiraa kan biyya keessa kan biyya alaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nageenyi keenya qilleensarraan lagaa fi tabba baheeti isin haa ga'u isiniin jedha. Guyyaa har'aa waan sababa koronaatiif mana teettaniif waan itti bohaartan dhabdanii rakkataa waan jirtaniif osoo tanakaan guddichi jiru rakkinni hin jiru waan ta'eef ni kolfitanii ni taphattanii itti bashannantanii ammoo yeroo keessan irra fixxanii ammoo nama kanarraa wanni baratanii jiru aanjaa yoo iyyiinsaa fi arraba ta'e malee kanaafuu garuu nu faana tura warroonni agarraa subscribe YouTube keenya subscribe godhin subscribe godha nu gargaara yaa ilmaan Oromoo YouTube ilmaan Oromoo wal jabeessaa ummanni naaftanyaa kun wallahi dhugatti ummanni akkana wal jabeessee wal bira dhaabbatee wal gargaaree wal guddisu hin jiru. Nu gara sanitti ilmaan Oromoo hanqinni cimaa qabna waan ta'eef YouTube hambaa warra Amaariffa haasa'u yookaan waan isiniin taane waan aadaa keessan afaan keessan isiniin guddifne hin dhageeffatu irra keessan kana fokkatus keessanuma kana yoo dhageeffattan isin fayyada yoo keessanuma kana fayyaddan deebi'ee isin fayyada yeroo rakkoo Oromootu wal bira dhaabbata waan ta'eef hinaaffaa tokko malee wal gargaaruun barbaachisaadha. YouTube ilmaan Oromoo subscribe godhuu jaaladhaa isa isinii wayya santu bakka yookaan galata sii qaba waan ta'eef nu faana tura amma gara afuuffaa kanaa isin dabarsaa waana tura. Oromoodha. Ijoolleen hinaaffaa hin qabne. Ijoolleen gandummaa hin qabne. Ijoolleen nama jala hin deemne. Ijoolleen dhugaa jala deemtu. Ijoolleen haqa deeggartu. Ijoolleen jaalala Oromummaatii fi qabsoo Oromummaa gaggeessitan. Afuuffaa ka'e. Sheer godha. Akkanaaf haadha Kaan silaa'uu bobbaa rabbiitii nama jala deema. Kaan silaa'uu ergamtuu namaati namaatu ergata. Maati jawaariyyoo intuqi fayyaan argattu. Ilma gandaatii gandaaf qabsaawa. Ayyo. Ka Oromoodhaaf qabsaa'u hundimmoo dhiyaadha. Invite share godha breaking news harkaa qabna jechuudha. Ara breaking news eessaa fidde ati breaking newsin keessan kee kataayye arraba girrisa yookaan ilma qaallichaa itti arrabsu malee ati. Kun isinirra kaa'uu barbaade. Yoo danda'ame. Ayyo. Maali namni akkana afuuffaa dhabe akkana. Corona. Namicha kana koronaa hin qabin. Koronaan taayee irraa fuudhuu dhoodha. Zamana kana koronaan dhugaadha. Koronaan dhugaadha. Namoota lubbuu hedduu ajjeesaa jira biyya teenyattis. Namoonni hedduun qabamaa jira Itoophiyaa keessattis. Nama duraan soba jedhan jira. Sadarkaan inni koronaan irra jiru yaachisaadha. Qabsoo dhagaa. Qabsoodhaaf gaafa koronaan hin jirre ni qabsooyna jennee biyya dhufne koronaan dhufee jennee ammas biyyarraa baqachuun hin taate. Ummata keenya ceesisnaa jennee dhufne hinaafnee ummata keenya hongeessuun hin taate. Ummata keenya ceesisna jennee dhufne lakkii dhukkubni dhufee manatti galuun hin taatu jechuudha. Bobboo feesisaa jechuudha. Ummata fi kana keessa deemanii barsiisu feesisaa jechuudha. Ummata fi namichi afuuffaan kun afuufa bakkuma hunda deemeetiin inni nu ilmaan Oromootiif qabsaa'u biyya galle sababa koronaatiif ummata gannee deemuun hin ta'u. Eessa deemta? Garri itti deeman hin jiru. Ati bilxiginnammaan si qaxartee hoteelatti si nyaachisaa si obaasaa girrisaa ilma qaallichaa giraazmaa jettee yoo arrabsaa oolte bilxiginnaan kanaan si qaxarte arraba kanaan si qaxarte waan ta'eef yoo arrabsite siif laafaadha. Mee itti fufi ati
Mee itti fufete yaada kee ammas hin dhageenna. Aytan akka ajjecha yaa'illi ajjecha isaanirra ga'e yakkoota garagaraa kee qabsoo maqaa gandaatiin maqaa wantaatiin isaan jalaa hidhamaa ajjeefamaa turanii fi akkaataatti jeneraal Abbaba Garasuu mana hidhaa keessatti jawwee irra oofaa turte shaneen. yaa afuuffaa tanaka yaa afuuffaa keen waan inni haasa'u yoo haasa'u dachii sochoosee wacee waccisiiseetiin iyyaa afaan banaa oolee wanni inni afaan banaa ooluuf kaayin beekaba biltsiginnaan akkas malee birriin hin jiru akkas malee taayyeen birriin kennu doolaara miiliyeena lamaan na jalaa hatame jedhu san taayyeen doolaarri biraan ba'u yoo inni akkana afaan banee ilma qaallichaa ka jedhu Jawaari yoon arrabsin yoo hayyoota Oromoon arrabsin yoo har'aas fakkaatee burrachi hin fakkaatiin namni isaaf doolaara kafalu jiru sababa saniitiif innis rakkate akka duraa san sababa koronaatiif wannaan hin jiru waan ta'eef biyya ambaalle deemuun hin rakkise waan ta'eef maqaa qabsootii qabsa'aa jirra jedheetiin iyyee iyyisiisee biltsiginnatti wacee akka biltsiginnaa bira dhaabbataniif yaadaan akka keessatti uummanni uummata Hararge nuhuyyuu ni jirra biltsiginnaan dhugarra jira jedhanii sababa kanaaniin qaxarteetiin iyyitee iyyisaa oolti biltsiginnaa. Meetti hubee tanakaa keessa ayi carraaki. Taanee fi miti. Haya. Jeneraal Kamaal wanni jaalachaa turreef maqanni nama haqa qabu taateef maqanni nama dhugaarra du'u taateef maqanni dhugaarraa naman deebine taateef maqanni gandammaa hin qabneef maqanni injifannoo dhugaatiif qabsoo Oromootiif wayyaanee keessaa wareegama kafalee afuuffa osoo badhaadhee jiraachuu danda'u osoo fooqii ijaarrachuu danda'anii jeneraalonni sadeen keenya kun waraaneef jala tarrisanii jeneraal Kamaal Galchuu jeneraal Haayiluu Gonfaa kan gaafa konoleela ture har'a jeneraala. Yaa caffe mee ati hoo waa'ee tanakkaa kana maaluma jetta mee irraa dubbadhotis waa'ee tanakkaa kan tanakkaan kun akkuma itti beektu iyyaa oola ilma qaallichaa jedhee jawaan arrabsaa oola girrisaa jedhee taayyee jalaa fuudheetiin qeerroof qarree Oromiyaa girrisaa maqaa jedhu itti baasaniitiin afuufaa oolanii mee maal jette irratti dubbadhotis waa'ee isaa. Waa'ee tanakkaa tanaan gaqqabee dubbadha. Gaqqabeetiin irraa dubbadha. Gaqqabee lama dhammaasii OPDO matanaan gorsuu barbaadaa warraan tana. OPDO masalanaa isaan wal faalla deemnaami waliin deeggaru. OPDO osoo asiin naqalee hin deeggaru. Garuu OPDO matanaa umee xiqqooniin gorsa. Nama akka Uummanni uummata gorsanii dhagaanii miti barbada caffe. Isaanis gorsuudhaan barbaada. Xiqqoo namni bas deeggaa. OPDO yeroo garii bar diina keetii ni gorsita. Yeroo garii diina keetiis ni gorsita. OPDO keessa ijoolleen sabboontuun meeqaa jira. Nuti ilaalcha siistama OPDO balleessuudhaaf mudhii hidhannee qabsaawaa jira. Har'aanu uummata Oromoodhaaf beeka. Dhugaa uummata Oromoo harkaa qaba. Garuu hayni jiru isiniin gorsamee nama akka tanakkaa kana maaliif qabdanii dura jecha nu malee jiru. Nu malee jechuun maal jechuudha? Abiyyi qofatu Itoophiyaa irratti murteessa jechuudha. Gabaabatti fakkaata. Yaa caffee keenya. Warra nu malee jaa. Waa'ee Isqeel kaas warra nu maleedha. Waa'ee Leencoo Lataa kaas warra nu maleedha. Waa'ee Daawud Ibsaa kaas warra nu maleedha. Namuma nu malee jechuudha. Lammi isiniif hin jecha nu malee jiru kana tanakkaa maaliif jaa? Jechi nu malee jiru ummata Wallaggaa bakka qotee bulaa waa'ee tanakkaadhaaf irraa hin dubbachuu barbaada. Isiniin boorsuu barbaada. Meenuu himi har'a buhaaruu barbaada uummanni keenya haa buhaaru. Reetii taphachuun hedduu bareedduudha. Tanakkaadhaan tana sadarkaa Oromoo keessatti.
Ada xiqqoo waa'ee tana haadhaatirraa hin dubbachuu barbaada. Isiniin boorsuu barbaada. Yeroo garii kofalee taphachuun hedduu bareeddu. Akkas fedha uummanni Oromoo yeroo ammaa sababa koronaatiif namni kophaa jiru waan ta'eef ni Oromoo kolfa. sadarkaa adduu jirtu gurbaa kana itti kofluudhaaf ilaalti. Gurbaan kun waan kalee jee arra yaadatu waan torbaan kutee jee torbaan kana yaadatu. Lallabuu qofa. Akkuma maayikiraafoonatti lallabuu malee waan lallabu kana maaliin dubbadde yoomiin dubbadde akkamittiin dubbadde Maaliif lallaba? Namni kun Oromoo keessaa arrabaan Tokkofa. sadarkaa tokkoffarra jira. Gaakee. Arra waa'ee isaatii wajji haasoyinaa baga nagaan dhuftanii waliif sheer godhaa waliif naaf dabarsaa.